yaadin isa argee keenya irra isii yaamna. Akkasii muka. Dubbadhan maadhaa gaba abjuu malee bulchin gurbaa. Muka. Kiar. Woi. Woi. Mana aja? Dagaa jirta miti? Ini dagaa. Si jira. Yes. Korat. Yes. Eenyu? Anjing. Mantap kids. Eenyu? Gammachiis. Yaadni na Akkami? Nagaadhaami? Sirba Alishaa Boojii. Jarra dubbicha kan adda baasi kamee amma nama 402 kanarratti. Maal adda baasu? Kiyaartu siif caala dhugaa jedhe kiyaar nyaatamtu gurbaa amma kaakuu jechuun gammachiis obbolees dhaga'i soddaa isinii ta'a asib soddaa imaaraat irraa laala soddaan amma laal dhufanii achitti isin kadhatanii kiyaar wal fakkaattu akkama mukaan yes an maal jedhe Yaare. wayye Soddaa imaraatiin feenu gaaf sargee keenya kabajaadha. Keessatti miti ajandaa politikaa guddaa kan keessatti nama shoora qabu jeetis abdadhas eegas wanum takka qaalichi bilisignaa kun jabaa beekamu sammuun isaa sammuu laafin qabu akka inni goggodhaa jiru kana amanuu sinuu akkaataa keenya akkaataa ammaati tarkaanfilitti sin Jannet yaana akkasumas muka gubbaa gadin korru waan dalagamu qaburat dalagu dhiifne namni harargee fakkaatee akka nama harargee diibwaan nuti tokkummaa harargee jaalan jedhee jaalaan harargee namoonni hunduu qabu waan namni akka kiyyatti harargee jaalan harargeef nan du'aa garuu immoo dhimma dubbii harargee keessa jirtu maqaa san keessa jiru akka ajaa'iba suura beeksisaa waliin daleen malee akkatti miti. Amma bar maqoonaa ijoolleen bar billeesseeti maqaa kana bar maqaa hannaa gootee TikTok gubbatti harargee global hoggantootaatu maallaqa ol jalaa bade jedhee baas gubbaa dhaasaa jirani. Akka bilaaltan. No, amma fuudhanii dubbii harargee bar maqaa gosaa godhuwaanii bar. Akkuma maqaa tokko maqaa inni godhan maqaa gosaa godhuwaan. Akkas kana hawlee falmaa jiru. Kunurraa dhaabbatuu qaba. Adhallee borullee wanni beekuu qabdan warroonni jala jirtanis abbaan fade abbaan aan bakka tanatti hin dhaladhee bakka kanaati jee mana kiyya keessa dhufee uffata isaa agarsiisu mirga qaba. Mirga. Harargee keessa aadaa tokko qofaa jira yoo kan jirtu taate Itoophiyaa keessa aadaa takkittii ta'e Itoophiyaan itti beekamtu san maqaa naa hin ta'eetin sirraa fudha jecha kana. Bas kalaas yaadni kiyya kana maaliif Hamzaa galchijan Hamzaa maaliif wanni itti mee yaada isaa? Fayyade ayyuu galchaayee fayyade ilfaa. Thank you, Sai. Okay. Sagalee bosonaa. Abdulbaari Sheebamnuuro. Aboon ammaxxansiin gaate nama maxxansitaa buleessu salaamu alaikum. Dhugumatti laalammaa wanniin jechuu ol ba'e. Wanni ta'e yaa'ii tana ifirraa dhiisanii gara furmaataa yoo deemanoo akkami amma ati kana jette gamachi aanuu isa laal eegee niin fitadha. Ijoolleen maqaa harargee tiyaatu wal jala haatti kanaati maal jetta haqa? Lakkee dura niin fitadha eegi. Wanni hatame akka hatamteettu hatamtee fedha namni biraa haa hatu fedha abbaan fedhe haa godhu isaan dubbachaa jiranii. Hatamuu dhaame? No hin hatamne lakki maallaqa namatti erganiiti namni nyaate. Lakki ma'anaan hattuu maali mee caffee keenya waan kana waan hin jiru wallaalee bara akkanuma hattuu jechuu jiran malee. Anas bareeffadhu. Nisoo qoon qabdu haleedha. Asuma gubbatti TikTok irratti waliin banii warrummaan harargee globaalii fi hin jiru. Liqaan harargee globaalii ani itti aanaadhaa janii ibsaatilanii isaanummaan maallaqa wal jalaa hatanis isaanummaan nuuf hima. Akkatti dubbii san harkee laala akka taatee jiran siifin himaa eeg.
dubbii maallaqa walitti qabanii nama tokko nama miilli raacituu deemuuf erganii maallaqni suni achitti namichatti ergan ka biyya taa'u santu maallaqa san balleeyse namichaafis hin kennine. Wanni jiru tana amma dhage namtichi ergan suni barreessaa Harargee Global beekadhu. Ani hin beeku akkasitti hin beeku ani. Kaleen dhage Salmaan Hamzaa Faraa dhage Hamzaa fi Gabisharbii Faraa dhage kalee akka barreessaa isaa ta'e. Amma laggaa waan goonu amma waan gootu yaadumaan kanachi ol ba'ee atis laalamma atis isaan san balaaleeffattee yoo isaan san balaaleeffachaa jechuun takkaa'u jechootaan tuttuqaa yoo haasofte haramma jara saniitiis wanni toltuun asin deemtu ogguu sanammaasii ajandaan biraa nuu bahee takka kanaani gurra duurnaa jechuudha. Abdul Baari yambar haqaafiin dubbadha. An abbaan fedhe wacaa oolee bar nama dhaguu miti. Nama qarsaa'ee qancaree na beeytaame. An abbaan fedhe waan fedhe asaa oolee dhaabte. Ani Oromoodhaaf hin dhaabbadha. An ammoo waliin dubbachaa jiru haquma warra maallaqa naasuu rifatee uummata fiitiif jecha isaanii kenne. Isaanii fuudhee nyaate kanaan uummata Oromoo sifaadhaaf hin bar. Abdul Baari keenya uummata Oromoodhaaf arjanii gargaarta. Karaa gargaartuun firraa laal ijoolleen tun haqtuudha. Maqaa kanattummaadhaaf jaalatanii ijoolleen tun Oromoodhaa waa dalaguudhaa deemtu miti yeroo dheengadda eega jaaraman baatii lama duruu hanne eegalanii ifumaaf dhufanii TikTok irratti wal saaxilanii warri kanaan amanamu fuuldura ogguu nama gargaartan daayirektii hawaalaa dhaqee ergii fi siif jiraata. Kun dhugaa dhabti. Laalamma daayirektii hawaalaa dhaqee ergii sun yaada bareeda. Daayirektii hawaalaa dhaqee ergii ogguu jettee furmaatuma namicha dhukkubsatee saniifu kanaatu dhiyoodha. Ammoo wanta kaan jibbu jira. Wanta akkataniin jibbu jiru. Ni hatanii jettee isaanis ogguu kanatti ol darbite. Jechuma kana jijjiiri khayrii godhadhuu jechuma kiyya. Laal waraabbiidhaan qaba. Isaantu bar maallaqni marsaa duraa guurree ergine nu jalaa hatame. Nu jalaa hatamee jira. Jara keenya waan kana uummatatti as baareen himnu keezii biraa baafnee maasii mucaa kanaaf gartee maallaqa guuruudha qabnaa jedhiti marsaa lamadaa guuranii maallaqa lafa jira. Sigilee uummatallee sobanii maallaqa sana kanaatees gurbaan barreessaa keenyaa barreessaa Harargee Globaliidhaati. Sigilee isaanuma itti baran dubbadde. Ambar waan isaan jedhaniin bar haasoo jira Abdulwari. Ammaltu qaba hundi sira. Laalamma dhugaatti keessan jirtu ammoo waan kana bar kalees yogguu isin wanni kun jalqabaa haasawamtullee numaan dhaga'ee isinuma jalaan jira kalees ogguu haasoo jettan. Maaliif akkanatti namni kun birxee wal guuraa wal jibbansa maaltu fidee gamatti tahanii wal dhawuu kana maaltu dhiiroo wanni kun hanga yoomitti nurraa dhaabbata kanuma juufiin ammallee sitti ol seenee dubbadhe. I know laalammaa wanniin itti amanu caffeen nama tokkoon sodaatu abbaa fedhees hin sodaatu akka fedhettiin dubbadhaa abbaa fedhees hin sodaadhu akkaan fedhettiin dubbadhaa tana keessa badii jira. Amma gama kaaniitis abbaa feeneen sodaannu akka feene dubbannaa tana keessa badii jira. Waan kana yoom sirreeffannamee caffee keenya maati gaa nama guddaadha ammallee nama waan adda addaa beeku haala kana akkanumatti itti fuftammoo xiqqisho nurraa sirreessitanii gurri nu qabbanaawa mee malaas kan nimee tanarratti. Haatuutiin dubbatin waan gartanii jagabadhaatii deemaa yoo jette. No, lala hattuun dhagahi bakka sana ammallee hattuu chaabbaatti Thank you. Amma barwaa'ee hattumaadhaan garee taane tawaa'ee hattummaatti hin jirru. Naa'uuf silakki hattuun hattu itti hatuu ragaa baatee fayyaate. Waa'ee hattummaadhaa kana caffeen keessa hin jiru. Caffeen jaarma isaanii maarree Harargee Global jedhee dheengata jaarma keessa hin jiru. Caffeen walatan bira hin jiru. Caffeen hin dhageenye. Caffeen isaanumaa as bahee TikTok gubbaa wal nyaatu. Isaanii TikTok gubbaa akkatti abaluu kan barreessaa jennee biyya keessaa bakka buufanii maallaqa nu jalaa hate. Haadha abbaa isatti illee dawwalleetti nuti hin beeknu mucaan kun maraa taanuu raachi bee jedhanii haadha abballeen sagalee abballee qabna. Gurbaati kana gurbaan garuu barreessaa waldaa keenya waldaa Harargee maarree kana. Sigalee
إسانوما هم إنسان هاسونين الردي بيه هاسوانا دقيفة بيه واي الناس سالتو الجلاهاتو إفساد إليه إبليس اوكي اما فكينيا أنا ما يدو حالي كرا دابتي دوريس أموراتي كاتوري أران تراز خمالك خانا إرغو خغرغارموس خغرغايوس أورومول نما أورومول أسا ونغرغاري وان أورومو تهي غرغارا جرن ناسو قباتني تي غرغارا جرن تكا أجري ربي بربادو غرغارن نوانا غرغارو خنانين برماني جولين تردنگ دار گيتي والجل ورا تكتو غبتي درو ولا تو ايغلتي جولي ولا تتانا ايغدا اوبولين كيا مالك خيسن حقونا ما خيسن غرغارتن حوالان امريكا تن مغالا وتجرتي سعودي اكسي دقا حوالا دقاتي مكا غافد دات سكرا فدا ارغا دافين سيجرال كنا كان ايوه ما لا اما اذينا قماتي مي دغ وانت كان زيغا فدا amma hoggu akkana jettee dabarsitu kana caffee keenya ati akka keetitti waan gaarii dabarsiteeti fakkaatti silaa akkuma dhaamtee bar amma gara dhugaatti yoo deebine amsukuna oromoo dhaafamete yadda abdulbari lakki hattuun tullaal differeensii qabdi warri guuree maallaqa nuti warri guuree laal warri guureetti kanneen kun erge maallaqni biyya nyaadhame warri maallaqa biyyatti nyaadhame kana laal kanyaate barreessaa keessani jaarma keessaniiti kanyaate mi no ana akkasittiin beeku abdulbari waraabbiidhaan qabe isaan tuje alee buutuudhaan waraabbe ammoo laal mee dubbiin kun laal caffee keenya dubbiin kun sirrii miti gamaa gamana uwwisuu jaama gamaa gamana uwwisuu jaama ati hattuun rakkoon qabu jettaa hattu arraas hattu nabi muhammad intalasaatu odoo hatte harkaan murage barreessaan harargee gloobaal kuni maallaqa hatuunsaa hin jirtu jettamoo qabiyyaa wannin si gaafadhu namichi biyyaa sun harargee gloobaaliif barreessaadha isaanumaa himi kalee isaanumaa dubbate isaanumaatu asuu rabbiin qaba okay akkana ta'uu gaa namichi hattu shakkita kan godhin haraami dhugaa dhoysuun haraami jechuun amma laal caffee keenya wanni tun haa jiraattu akkamiin dhumti wanni kun akkamiin dhumti ayyee nuti obboleeyye naabsi qawwe laal akkitti dhumtu silaa hamdaa shee jaabirii fi gabrichi rabbii faan tiktok irratti as deebi'u osoo hin taane duubaan silaa namni waan qaanii kanaa namni isaan dhagahuu hin qabu laal akkitti dhumtu silaa isaanummaanuu karaa hawaasaa fiduun qaban eega dirree salphaatti fidanii nuti hattuudhaanuu wal jalaate uummata irraa guurree maallaqa wal jalaa hannee eega jedhan namni irraa dubbachuu waan hafan qabnee jechuudha akka beektu. Gaa caffee keenya mee ati numa qabbaneessi hangadiin bu'aa nama biraa ol naqii isinumaan dhagayeeffadha khayruma yaadi adeeroo kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbe dubbii dararrattiin waajaa dubbii tana dubbachaa ture himaa ture waan kanai maallaqni kuni ifumaaf nyaatanii dubartirra kaayanii ifiif nyaatanii maallaqa kana harargee deeggara jaanii an duraan osoo isaan ol hin bahin hin dhime ummata oromootti maallaqa isin nyaatanii hattuudha namni harargee deeggaru hin jiru jennaanii maaliif beede jaanii deebi'anii ifumaafu ganda wal nyaatan maallaqa nyaatanii kaanii ganda deebi'anii hanga gandaan wal fitu godhanii jechuudha. ما برباجي ما برباجي وقوم على نتوبة وقوم على نتوبة بنتوب مقاساني بنتوب اللي نجرا أي نو سنيمتي وقوم على كفورا أورمو وقوم والهاتني مو هات والهاتني مو غندا تبيني تشولا إنجور وانا كنا أقول إنجور hattuudha kanyaate guruppii sun keessa jira nam kudha lama warri filame sun keessa ifumaaf wal nyaatanii gide tokko keessa isaan smartii ta'e keessa hunda keessa nyaate maallaqa harka galchate so maal ta'anii gide maallaqni harka galchatu harkanii harkaa ba'uu harkan boo'uu jalqabanii jechuudha boo'uu jalqaban maa boochan maallaqa haate isini kafuusite isini maa hawaasa gabbaatanii hawaasa maallaqa akka nu jalaa botee dubartirra no
كيسي تنا في النت ترى حتى نيزني خجار مو إني نايم يو نايم من أنجد خجار قدرة أنرال وان كان أنا قدرة تبدأ بيتا إني تيني يعني خسر بسنين مكان سا قبل علي ثابت علي سابدين أرجين دارا سمسكين ما تدري سجرا إيجان تخيل سجرا ما تيك توك سجرا علي سابد نمغاري علي سابد قربان يا قربان إسرائيل علي رويال إني زوله بدأ كيف دوان تنسيما علي سابد سنجالة دانجت نمغاري دا هرجين جارو برباد يو جارو برباد كيني آخر سجرتا إسليم خونه هرجين قوتي لفرج جاري كلين سكون كجيبا مكاسي بالليسا أتى أرتيستي خيني جبادا نما جباتو وان كان إيشي مكاسي بدنان وساتي مال بيتي ندر بيجو غابا خانو ويتي بوباني نركيجو علي جيسي تنم نين جين تندرو إيشي وانا كنا خاني سيتي فايدو مني أدي سربا باسي وقتان شيخة تاتا وقتان سربتو تاتا لمي خناو confused تاتي قرتي أواتي بالك أنت إيش خاب كانوا جيني أكمل تيم بالك يعني مالين بليس لك وكان يقال دي سالي مالين تي وانا مالين تي أمي نيم بليس كيف وكذا سو إمبلا يستنيجرو أكيد هامله كوبا دابو شو كبدوها هامله مالي أموانو أنا تكفيلا دنجيني تكاجنة تكازا بلا مين كنا كيسا فيلا دنجيني مالين بليس هاي لمن تو نندو أكمل أنا مو artist تيرامي أنا درو فيلا دنجرا سيغلتي دابا تورزماتي كنت كأني ورازا بتو بليس كي عذاب توني جنة سين مالي نامني عذاب توني الدنيا تنقول بانديم أنا تقول أربنا تسيني ده يقولوا غابا أبي دكتور أتى عذاب سين دمال بجنة ني مسجد غوبي كالي كذا في النجرة سياقة نجرة فيزا سيدامي جرا درخي تبغى فيش فيزا لازمه فيزا لازم سيدامي جرا شابير أو مرات no سيني تقاول كيم لاري يو artist تاع artist أقولك يو مسجد سين مسجد مسين هذا في ماله قرآن ده ماله أقولك أقول ديفيد كده مقالان كبنوي ده no لا تنا ديب سين دي جرمالي artistوني خيني هدون هجوني باتي سومنا جيسه منزومات باسن ويا إذا دانسي ديجلن سوني شريعة خيست اللي رواد علي ثابت نما توبته والليدي سي توبته أنكر ربي ديبه خنا بود إسلام أجي غرقلي جرا يشوف غرقلي جرا سبود غرو نمنيكا شيطان جرا نمو سواسا جيتار بلتين جيم ده بدي جاني إنترنت ونما زال أوروموني يو إنسان دقيق سيدو غور سيزن إفي كجيلني دي سيدو غور سيزن especially ararge artist in ararge wani sirbi ararge du evi sirbata kaniba asani album da kaniba asani samboda khara masjida debeni samboda mo khara sirba debeni sunjutu timo nama dabani yechu it doesn't work that way wani sirbi ararge ajefame du evi me artisto to oromo chufala me ararge khan sirba bareda sirbani album galla kisani samboda مي خرجوا بيدي أنا قوي قابت كاسكوت مي ما أنت لو إنه خني جولين ثم كهرب جيراتي مالك والجلات تيس قبض أنا اللي مقابل اللي ساجرتي جولت أنا مال جتاني فرماني مال أنا إساني تيم تخنين دام أنا أمة التيم دام لا نما دي بافوري أماني سنها تقول نام كوراني إيران كاينة نما دي بافوري بيجاتي ميجاتي يا إلما نورمو نجيب هذا جولي هرجي سبيشال وري الدنيا تنبوبا إبدو بجرو Oromoo keessa ijoollee Harargeeti taaka jedhe. Wanni nuti dubbannu ani ijoollee Direedawaati, ani ijoollee baadiyyaati, ani ijoollee magaalaati, ani abaluu malee akkamitti faayidaa if dura deemnaa namni joota akka illee jiru. Namni addunyaa tana keessaa faffaca'ee tiktaakii kana gubbaa jee intarneetii gubbarraa jee Harargee qofa lafa irrattis akkas if dhibaa jirra. Namni Harargeen silaa sa'a tana ana Harargeen ani beeku silaa arraan tana Oromoo dura deemuu qabdu turti. Garuu arraan tana Oromoo duubarra deemaa jirti. Maaliif? deemisuu rakkoon gaa kashlab beedhaa fi hattuudhaatu waajaaree wal nyaachaadhaa jira rakkina sun qofaa miti rakkoon Harargee guddaanii sa'aa gubuudha is a time management I agree sa'aa 24 qaba addunyaan tun sa'aa 24 keessatti lafa kana fixxeeti hara samii deemaa jirti. Harargeen sa'aa 24 lafa kana osoo hin deemin bakka teessutti sa'aa fixaa jirti. warra Harargee finjuuga laal adda baasee waan kana warra Harargee finjuuji nuti Harargee dhaabatan maal Harargee dhaabati ani finjuu ati waan fedhe ani ammoo Oromoon hin finjaa ani Oromoodha. Abba Habiibtuudhaati Oromiyaa ati yaada keeti sun yaada keeti maqaa keeti maqaa adareetiin fi yaaman ati yaada keeti sun naan hin dhibne sun ani Oromoodha
an Oromo dinif beeka What? because Oromo yoo jiraatte Harargeen jiraatte Arsiin jiraatti Wallagni jiraata yoo Oromoon jiraatte qofa Yeah. gartee garuu ani kana dhibe afran qalloo shaashi qalloo maal qalloon kuni anaaf maal godhe Harargeef maal godhe saatana keessatti laal yaa afran qalloon jabaadha afran qalloon kaate gaafa duraanii akka hawaasa Oromoo ka'an garuu suni diigamee jira suni kufee jira wanni amma deemamaa jiru ummata hattuu sheeka maqaa sheekaatiin sossoo maqaa manguddootiin sossoo maqaa Harargeetiin sossoo nama nyaachuuf Harargee nyaachuudhaaf Harargee miskiineessuudhaaf ilmaan isaanii akka hin barsiisanne warri godhaa jiru ummata kana warra maskiida keessa jimaa qabu qaanii akkana ni agarre addunyaa kana gubbaatti ni agarre Harargee Harargee dura deebisaa jiru dubartii namni yoo dubartii si dura deemtee manni sun badee jira dhugaa walitti himna addunyaa kana keessatti wanni dubartiin si dura deemtu bulchitu ati duma Harargee ka bulchaa jiru dubartii paarlamaan keessa ka jiru dubartii filaniif maaliif dubartii filan dubartii kan jirtu Harargee laali ittaa kana gubbaa eenyu ka miitingii qabaa deemu jiru dubartii maaliif dubartiin jaalala agarsiisti malee dhiirtii addunyaan tun ijaartee fi walajjeestee foofii ijaarramte walajjeesnee wal sirreessina nuti ilmi dhiiraa akkasi guddanne akkasi dhalanne akkasitti uumamne garuu dhalaan wanni uumamtee fi jaalalaaf uumamte gartee jaalala wanni garaa laaffachuu narsiingi godhuu garuu bakkitee Harargeen dhamaa jirtu hoggoyyuu gidee nuti dhiirtii wal tumnee wal sirreessuu deemnu dubartiin duftuu jidduu seenteeti jaalala kan nuti sun immoo dubbii Harargee tana balleessaa jira. Dhiirtii Harargee kofoo ofirraa baastee dhalakkannitee ifii googaraa uffattee gatta'aa jirti. Dhalaan ta'e dhiirtii Harargee martoo googaraa uffattee dhalaan Harargee koofiiwwanni kofoo uffattee liig nu godhaa jirti. Tanaaf Harargeeni wal ta'uu dadhabde. Dhugaa isinii jiran. Takara deebi malee takara deebi haa waraabbatanii. Takara deebi. Dhalaan Harargee kofoo uffattee jirti. Dhiirtii Harargee kofoo ofirraa baastee jirti. Na amana. Googaraa uffattee jirti. Googaraa uffattee jirti. Nam. Dhiirtii Harargee bara gubbaa teessee bara shiishaa kurru godhaa olti bara rabbii kaameraa bantee rabbii tolchu dallaati. Maali wanni akkanaa kun? Maali wanni akkanaa kun? Kasirabbu maal? Hai, sun qofaa miti caffee kan dhibe sun qofaa miti laan amma naafeeti poolitikaa gubbara wal danna is okay garuu waan ummata hawaasa keenya irratti waan sirrii ta'u irratti si hojjetaman maaliif jennaan is a different between politikaa wal dhabuu fi hawaasa kee gabbu'uuni is a different story gartee Oromoo Harargee kan ilaali amma Oromoon cuftinuu maal sin jetti beektaa wanni sin jettu wallahi ani ifirraan Oromoon cuftinuu sin jettu Harargee giteenya Harargeen bar ummata gaarii jimaa qamaanii isaan jimuma qamaanii laali akka oflaa godhanii